Fune akkam jirtu hordoftoota Oromoo Koo chaanaalii. Kuni Oromoo Koo chaanaaliidha. Ani immoo Burtukaan Danuutii Oromoo viidiyoo biraadhaan gara keessanitti deebi'ee dhufeera. Egaa Oromoo Koo chaanaal like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Ilmaan Oromoo bakka jirtan hundatti nagaan fayyaan jaalalli tokkummaanii gammachuun isin biraa hin dhibamini. Kun immoo dhaamsa Oromoo Koo chaanaaliiti. Oromoo gara wantan qabadhee gara keessanitti dhufeetti yeroo darbu immoo arraa ismuuzii mana keenya keessatti gosa barbaadaniini furuutii keessaa jechuudha. Gosa barbaadaniini akkamittiin ismuuzii mana keenya keessatti qopheeffannee itti dhimma baanaadha. Ani egaa mana koo keessatti arraa kaninaan gargaaramu ijoolleen koos anis kan nuun jaallannu strawberry fi banaanaa walitti jechuudha. Muuzii fi strawberry jechuudha. Muuzii fi strawberry akkamittiin ismuuzii mana keenya keessatti qopheeffannee itti dhimma baanaa isan qabadhee gara keessanitti dhufee amma egaa wantooti na barbaachisanii as biraa akkuma isinitti himee muuziin na barbaachisa, strawberry'n na barbaachisa, annannillee as biraa qaba, annanni na barbaachisa, annannaniin hin hojjetadha, qodaan itti rukutadhuudha. Dhandhama biraa akka inni baay'ee isinii mi'aawu yoo barbaaddan immoo shukkaaraa bukkeetti itti dhimma ba'uu dandeessu jechuudha. Kanaafi angaruu ittiin gargaaramu waan ta'eef sukkaara ittiin dabalu isaanitti kun lamanuu mi'aa qabu gatii ta'e isaanumaan qopheeffadha. Amma egaa warroota kana lamaan miicee tottolchadhee akkamitti akkan hojjetadhu isinitti agarsiisa. Anuma faana tura. Egaa kunootti qopheeffadheen gara keessanitti dhufee kana mimmiicee seerra keessaa kana baafadhee jechuudha. Amma kana maalan godhaa akkuma isin argitanii ergan akkas godhee gargar baafadheetii booda firiijii keessan gashaa firiijii keessa gashitanii tursuu qabdu. Sa'aatii yoo xinnaatee sa'aatii 3 amma 4-5 yoo tursitanii cabbaa'ee firiijii isinii qabata jechuudha. Isaanni akka sana ta'etu gara strawberry smoothie keenyaatti kan nu godhu isadha wanta ta'eefi amma kana akkasitti qopheeffadhee maalan godhaanii firiijii keessan gasha jechuudha. Sa'aatii 4 amma 5tti eegeetanii qopheeffadhaa. Anamma durseetan akkasitti qopheeffattanii eega gayyoo kan galee qabaattan baastanii rukutuu duwwaadha. Kan galee hin qabda yoo ta'e immoo akkasitti qopheeffattanii anamma kunoo wanta akkasiin qaba. Kun firiijii keessaa galuu danda'a firiijii keessa jechuudha. Yookaan qodaa akkasitti yookaan qodaa qadaada qabutti godhachuu dandeessu. Angaruu amma kanatti naqadha. Akkuma harka koo miiccadheen jira wanta ta'eef rakkoo hin qabu. Kana fuudheetan akkasitti eegamu muree booda firiijii koo keessan gasha jechuudha. Kan qollofee booda kana akkas godhadheetan firiizarii keessan gasha jechuudha. Goguu qaba jechuudha. Firiizii ta'uu qaba. Yeroo baay'ee muuziin yeroo harkitti baay'atu hin jaallatu wanta ta'eef kana daddafee yoomanii eegan akkas godhadhee booda qodaa sanatti gashuu qaba. Hin gurraachaa daddafaati godhadhaa malee hin gurraachaa harkis immoo harkaanis tuquu baannee gaariidha. Egaa kunoo muuzii koo akkasitti qopheeffadheera mummuree jechuudha. Muuziin dafee gurraachaa wanta ta'eef badaa hin tursinaa alaa daddafaatii godha. Amma muuziin kun akka inni na jalaan hin taaneef maalan godhaa xiqqoo ishee loomii kana keessatti akkas godheen itti godha. Akkuma inni na jalaan gurraachofne yookaan firiizii keessa gaafa taa'u bifa kan biraa kana jalaan taanee walitti akkas
Kunooti egaa mummuree akkasitti eegan tottorshadhee booda ani sa'aatii 5 turee firiizarii keessaa sa'a 5 tureetan eegeetanii baasee itti gargaarama jechuudha. Rukutee gara dhugaatiitiif dhiyeesse jechuudha. Amma warra kanaa fudhadhee gara firiizii keessa gashuutti naqaa. Firiizarii keessanii akkuma isinii gogeetti isin immoo sa'aatii 5 dura yoo isinii gogee itti gargaaramuu dandeessu. Garuu an sa'a 5 eegaa. Sa'a 5 booda immoo baasee maal akka fakkaatu deebi'eetanii rukutee yeroon dhugummoo isinitti agarsiisa. Oromoo Koo chaanaal like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Garuu hojii isaatiitti darbaa firiizariitti gashaa anuma faana tura. Kunooti egaa qophii koo xumuree raawwadhee gara keessanitti dhufeera. Sa'aatii 5 eegee jechuudha. Amma egaa kan naafu rukutatanii dhuguu duwwaadha. Amma akkamitti rukutadhaa isinitti agarsiisa jechuudha. Kunoo firiizarii keessaa baasee kana fakkaataa baay'ee gogee jira. Kun yoo nama kanaan dhuftanillee mataa nama baqassuu danda'a. Kana amma daqiiqaa 1 hanga 2tti ala kaayoo tursine gaariidha. Akka inni gargar nuu ba'u jechuudha. Gaafa kana keessatti godhannee dhunnu kanatti godhannu akka inni akka daakamu akka nu ta'u jechuudha. Amma egaa garan qodaa qopheeffadheetti godhadhee rukutadheen isinitti agarsiisa. Rukutachuuf akkuma isinitti mee aannan biraana barbaachisa. Aannan itti godhadhaa. Jalqaba garuu kanarraan muuzii amma na barbaachisu. Yoo waan guddaatti rukuttu ta'e aluma tokko waan hundumaayyuu itti godhachuu dandeessu. An garuu qodaan itti rukutu gatii xiqqoo ta'ee fi ammuma laga'uun itti godhadhu jechuudha. Muuzii irraa amma barbaade jechuudha. Amma barbaade isa booda kanarraas ammuma barbaade jechuudha. Sasi baay'ee mi'aa'a dhugaamatti kana mana keessanitti yaaluu qabdu. Argitanii gosa lamanuu akkasitti itti godhadheera jechuudha. Amma kubbaayyaa kootti kanaafuu maalidha aannan immoo kanuma irratti amma egaa akka kanatti qopheessee itti godhadheera. Muuziidha, aannanii, strooberii laman sadan isaa jechuudha walitti. Warri barbaadanii kanatti sukkaara godhattu jechuudha. An garuu sukkaara hin barbaadu. Kanaafin akka kanatti godhadhaa. Sukkaara yoo dhandhama baay'ee barbaadda sukkaaratti godhachuu dandeessu. Garuu laman isaayyuu dhandhama qaba waanta ta'eef sukkaara immoo itoo baay'isuu baanne gaariidha. Amma akkas godhee gara rukutuuttis deemaa jechuudha. Kunooti egaa amma nu qaqqabeera jechuudha. Yeroo rukuttanii haala kana fakkaata. Kunoo amma egaa qodaan qopheeffadhe kanatti godheen isin agarsiisa jechuudha. Akka furdinaaf qal'inaa akkuma feetanittidha. Kun xiqqoo ishee jalaa furdateera. Kunooti egaa haala kana fakkaatuun smuuzii keenya raawwanneerra. Akkasin argitanii of keessaa maal qaba jechuudha. Cabbii qaba waan akka intini fakkaata bullaa hin ta'u cabbii gatii of keessaa qabu jechuudha. Haala kanaan smuuzii keenya mana keenya keessatti karaa salphaadhaan hojjetannee itti dhimma baana. Oromoo Koo chaanaal like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa viidiyoo kana fakkaatu arra qabadheen gara keessanitti dhufe
فيديو براد أن هنجن دي بيجا كيسني تلفون نجام فيان جال اللي توكمان المال رمبك جستن دماتي اسم براهن نبمني باين اسم جال فيديو براد أن هنجن دي بيجا كيسني تلفون نجام ناترا باي باي